jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota maatii ODM duukeen har'aaf qabannee dhiyaanne isin biraan geennam maduma sagantaa keenyatti nu faana turam. Duukeen har'aatiin naannoo Amaaraa milishaa faannoo leenjisuufiin dachiisuu itti fufu mootummaan Abiy Ahmad waa'ee lammiilee manneen hidhaa Saawud Arabiyaatti dararamaa jiran irratti shakkii qaba jechuun qondaaltonni ABO lagannaa nyaataarra turan nyaata nyaachuu erga eegalanii fooyya'ina qabaachuufiin akkasumas Ameerikaan leellaawwan naannoo Amaaraatti raawwateera jedhaman ishee yaaddessuu himuu wal duraa duubaan kan isin biraan geennu ta'an maduma sagantaa keenyatti nu faana turam. Naannoon Amaaraa milishaa faannoo leenjisuu fi dachiisuu itti fufuutu dhaga'ame. Naannoon Amaaraa humna finxaaleeyyii milishaa Amaaraa faannoo jedhamu kan yakka sukkaneessaa uummata nagaa irratti raawwachuun beekamu leenjisuu fi dachiisuu itti fufee jiraachuu beekameera. Humni faannoo kun naannoo Amaaraa godinootaa fi magaalota garaagaraa keessatti ijaaramee leenji'aa kan ture yoo ta'u, tibbanas raayyaa qobboo fi shawaa kaabaatti humna haaraa leenjisuun eebbisiisuu isaa maddeen oduu naannichatti dhiyoo ta'an gabaasaati jiru. Humni finxaaleeyyii Amaaraa kun yeroo dhiyoo asitti kumaatamaan leenji'ee hidhataa kan jiru yoo ta'u, bilchiginnaan damee Amaaraa fi karaa poolisii humna addaa naannichaan deeggarama akka jirutu himamaa jira. Humnoonni faannoo kun naannoo Amaaraa godinoota Goojjam Bahaa, Goojjam Lixaa, Shawaa Kaabaa, Gondar Kaabaa fi Kibbaa akkasumas Walloo keessatti hidhannoo fi leenjiidhaan babal'ataa jira. Kana malee humni kun milishaa fi poolisii humna addaa naannoo Amaaraa wajjin qindaa'uudhaan Matakkal godinoota Wallaggaa uummata Qimaantii fi Oromoo Walloo irratti yakka sukkaneessaa raawwataa akka ture gabaafamaa tureera. Humna finxaaleeyyii Amaaraa kan ilaalchisee keessoo bilchiginnaatti garaagarummaa yaadaa dhalatee jiraatus qajeelfama karaa bilchiginnaa giddu galeessaatiin darbeen mootummaan naannoo Amaaraa gammaatti akkan fudhannes beekuun danda'ameera. Bilchiginnaan federaalaa gareen kun humna idilee hin ta'inii fi filannoo hiikkachuu qabuudha yaada jedhu tarkaanfachiisaa turus karaa bilchiginnaa naannoo Amaaraattiin garuu karoora faannoo qawwee hidhachiisuu malee karoora hidhannoo hiikkachiisuu hin qabne jechuudhaan deeggarsa faannoof qabu ifatti ibsuun isaa ni beekama. Mootummaan Abiy Ahmad waa'ee lammiilee manneen hidhaa Saawud Arabiyaatti dararamaa jiraniif shakkiin qaba jedhe. Dhimma kana ilaalchisuun deebii kenname irratti namoonni yaada isaanii ibsan haalli ulfaataan lammiilee kunniin keessatti argaman osoo beekamuun bulchiinsi Abiy Ahmad furmaata laachuurraa dubbii garaa dabarsuu filateera jechuun qeeqaniiru. Walga'ii ariifachiisaa sadaffaa paarlaamaan Itoophiyaa guyyaa kaleessaa taa'een Abiy Ahmad lammiileen Itoophiyaa manneen hidhaa Saawudii jiran hundi lammiilee Itoophiyaa ta'uu isaanii na shakkisiisa jedhaniiru. Bulchaan Itoophiyaa Abiy Ahmad walga'ii ariifachiisaa sadaffaa kibxata kaleessaa taa'ame irratti gaafilee miseensota mana marichaa irraa ka'aniif deebii laateetti jira. Miseensonni mana marichaa dhimmoota haala yeroo biyyattiin siyaasaa, diinagdee, hawaasummaa, waraana dippiloomaasii fi rakkoowwan tasgabbii dhabiinsa biyyattii irratti gaafilee kan kaasan wayita ta'u Abiy Ahmad gaafilee kanniif deebii laateera. Gaafilee kaan keessaa dhimma lammiilee Itoophiyaa manneen hidhaa Saawud Arabiyaa keessatti rakkataa jiran ilaalchisuun miseensa paarlamaa Ustaaz Kaamil Shamsuu irraa gaafii dhiyaateef deebii kan laate muummichi ministeera Abiy Ahmad Saawudiin akka mootummaatti riifoormii hojjetaa jirti. Lammiileen biyyattii hojii akka hojjetanii fi diinagdee biyyattii fooyyessuuf hojii namoonni alaa dhufanii hojjetan ofii hojjechuuf fedhii qabu. Kun ammoo mirga isaaniiti sirriidhas jedheera. Itti dabaluun garuu kuniin nuuf qormaata. Namoonni kunniin karaa seeraan alaatiin deemanii hundi isaanii paaspoortii warra qabanii miti. Hundi Itoophiyaa ta'uun isaanii mirkanaa'aa miti jedheera. Lammiilee hidhaa jiran kanneen keessaa isaan lama ajjeesuuf leenji'anii bobbaafaman keessa jiraachuutu himame kan jedhe Abiy Ahmad lammiilee kanneen cal'ifnee osoo galchinee rakkoo waliin dhufuu danda'u jechuun ta'ee lammiilee kanneen yaada shakkii facaasuu dubbateera. Yaadni lammiilee waggaa lamaaf mana hidhaa Saawudiitti ugguramanii qabiinsa dhala namaatiif hin malleen dararaman fala argachuuf watwaatan ilaalchisuun gama Abiy Ahmadiin facaafame kun namoota hedduu kan gaddisiise ta'eera. Haalli ulfaataan lammiileen kunniin keessa jiran
osoo beekamu waa'ee isaan garaa dabarsuuf isaan nama ajjeesuuf leenjii fudhatantu keessa jira jedhame. Sadarkaa hoogganaa biyyaatti dubbatamuun haamilee lammiilee rakkoo keessa jiraniif gaarii miti jechuun namoonni garaagaraa dubbicha qeeqaniiru. Qondaaltonni ABO mana hidhaatti lagannaa nyaataa irra turan jaarsummaa manguddoota biyyaa booda nyaata fudhachuu eegalanii amma fayyaan isaanii fooyya'u maatiin isaanii dubbataniiru. Yeroo lagannaa sana keessaa qaama battee urgeessaa keessatti albuunni elektiroolaayidii jedhamu waan xiqqaateef osoo taa'uu tasa qaamni isaa laamsha'uu akka danda'u haakimni nutti himeera jechuun abukaatoon isaanii dubbataniiru. Guyyoota 15 oliif lagannaa nyaataa irra turuun jaarsummaan manguddoonni biyyaa bahanii nyaata nyaachuu kan eegalan qondaaltonni ABO mana hidhaa jiran nyaata idilee kamisa darbee irraa eegaluun nyaachuu akka eegalan maatiin isaanii dubbataniiru. Boleessaa Daawit Abdataa kan ta'een Biraanuu Abdataa akka jedhetti guyyaa jaarsoliin akka nyaata nyaatan gaafatanii hanga kamisa darbeetti akkaataa ajaja haakimaan nyaata dhangala'aa akka shoorbaa fudhachaa turaniiru jedheera. Ergasii fayyaan isaanii fooyya'ina qabaachuu kan himu Biraanuun battee urgeessaa sababa lagannaa nyaataa kanaan tiruun isaa akka miidhame itti himamu akka dhaga'e dubbateera. Namoonni lagannaa nyaataa irra jiran mana tokko keessatti hidhamanii akka jiran quba qabna kan jedhu Birhaanuu Abdataa dhukkubni kun waan daddarbuuf isaan kaanis qoratamuu barbaadaniin irraa kana karaa poolisiin osoo hin argatin akka jiran himeera. Dubbii himaan ABO battee urgeessaa mana yaalaa galee erga bahee booda mana hidhaatti deebifamuun abukaatoon isa himaniiru. Waajjirri dhimma alaa Ameerikaa haleellaawwan humnootiin TPLF naannoo Amaaraa keessatti raawwataniiru jedhame yaaddessuudha jedheera. Ibsi mootummaan Ameerikaa baase kunis gabaasa dhaabbanni mirga namoomaaf falmu Amnesty Internationaliin badiin humnoota TPLF naannoo Amaaraa keessatti raawwatan kan yakkaa waraanaatiin walgitu jechuun ibsa baase hordofeeti. Waajjirri dhimma alaa Ameerikaa ibsa baaseen hidhattoonni TPLF waliin hidhata qaban haleellaawwan saalaa bu'uureffatan dabalatee badiiwwan raawwataniiru jedhamee na yaaddessee jira jedheera. Mootummaan Ameerikaa qaamolee waraana keessatti hirmaatan hundinuu sarbama namoomaa namoota nagaa irratti raawwatan akka dhaabaniif gaafachuun kanneen badii kana qaqqabsiisaniiru jedhamanis qoratamuun seeratti akka dhiyaataniif bulchiinsi Baayiden ejjennoo cimaa qabaachuu ibseera. Mootummaan Ameerikaa kanaan dura tibba waraana Tigraay loltoonni Eertiraa fi Itoophiyaa akkasumas humnoonni Amaaraa sarbamni isaan namoota nagaa irratti raawwataniiru jedhame nu yaaddesseera jechuun isaa yaadatama. Amnistiin gabaasa torbee darbe baaseen humnootiin Tigraay gara naannoo Amaaraa seenuun wayita turanitti ajjeechaaf dirqiidhaan gudeeduun yakka raawwataniiru jechuun ibsee ture. Amnistiin humnoota Tigraay magaalota Amaaraa keessatti argaman hedduu keessatti namoota nagaa ta'e jechuun ajjeesuun dubartootaa fi shamarran gareedhaan gudeedaniiru akkasumas qabeenyaawwan dhuunfaa fi kan mootummaa barbadeessaniiru jechuun ibsa baasee ture. Hidhattoonni TPLF waliin hidhata qaban kunneenis walakkeessa hagayyaatti hanga jalqaba baatii fulbaanaatti magaalota Cinnaa fi Qobbootti akkasumas iddoowwan naannichatti argamanitti haleellaa kanneen kan raawwatan jedheera. Kanaanis sarbama mirgaatiif itti gaafatamoo kan ta'e TPLF garuu namoota nagaa irratti akka hin kiyyeeffanne ibsuun ajjeechaawwanii fi haleellaawwan saalaa naannawa kanneenitti raawwatamaniiru jedhamanis qorannoo fi qulqulleessa barbaachisa jechuun deebii kenneera. Ibsa waajjira dhimmoota alaa Tigraayin bahe irratti gochaawwan jedhaman kunneen namoota nagaa irratti raawwatamaniiru yoo ta'e TPLF miidhamtoota wajjin dhaabachuun gochaan jedhamu kun akka qoratamuuf qaamni yakkicha raawwate seeratti akka dhiyaatuuf ni hojjeta jedheera. Waraanni Tigraay baatiiwwan 15 dura eegalame gara naannolee ollaa Affaarii fi Amaaraa ce'uun badii namoomaa fi qabeenya olaanaa qaqqabsiiseera. Loltoonni mootummaa federaalaa humnootiin naannoo Amaaraa waraana Eertiraa fi humnoonni TPLF kanneen waraana keessatti hirmaatan sarbama mirga namoomaa olaanaatiin itti gaafatamoo ta'uu qaamolee adda addaatiin himatamaa turaniiru. Hojjamtoota hordoftoota maatii ODM oduun keenya har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Birootiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.